Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uun isiniif dhiyeessinu ammas akkuma itti fufeettidha kan inni jiru. Isinis biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas iddoo garaagaraa ta'uun yaada qophii keenya irratti qabdan karaa bilbilaa ergaa gabaabaa fi fuula miidiyaa hawaasummaa keenyaan nu gahaa jirtanitti galatoomaa jenna. Kanatti aansuun immoo qophiin keenya kutaa lammaffaa keessatti qindeeffanne immoo gara godina Shawaa Kaabaa aanaalee hidhabuu abootee fi waacaaleetti isin imalchiisuun nageenya naannawichaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiilee sakatta'iinsaa qaamoleen nageenyaa godhaniin bu'aalee argaman isin biraan kan geenyu ta'a. Riippoortara keenya Malaakuu Tolaatu nu ergee Mahammad Kadir immoo akka taanutti kan dhiyeessu ta'a. Itti dhiyaadha. Nageenya fi hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qindoominni hawaasaa fi qaamolee nageenyaa murteessaadha. Nagahaa fi tasgabbii yoo jiraate guddina hawaas dinagdee biyyaa saffisiisuu fi jireenya lammiiwwanii dhawaataan fooyyessuun kan danda'amu. Kanaaf namni kamuu nagaan bahee galuu hojjetee misoomuu fi milkaa'ina jireenya dhaloota isaa itti fufsiisuudhaaf nagaaf waardiyaa dhaabbachuu qaba. Qophii keenya kanaan godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee fi waacaaleetti hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaan tarkaanfii seeraa fudhatamee fi bu'aa argame isin biraan geenya nu waliin tura. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee muraasa keessatti shaneen qabeenya mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa irratti miidhaa adda addaa geessisaa turte. Aanaa hidhabuu abootee fi waacaaleetti hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamoleen nageenyaa hojjetaniin miseensota shanee irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamee fi qabeenya hawaasaa fi mootummaa kan saaman waliin kan qabaman ta'uu Daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa hidhabuu abootee, Inspektar Gargaaraa Mangistuu Katamaa fi Daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Waacaalee Saajeen itti aanaa Darajjee Jersaa himaniiru. Uummata keenya irrattis ta'e naannoo kana irratti humni farreen nageenyaa rakkoo guddaa geessisaati kan ture. Sarara ka'uudhaan opereeshiniin qaamolee qindaa'aa nageenyatiif siyaasatti waliin godhuudhaan hojiiwwan gurguddoon hojjetameera. Tokkoffaan olaantummaa seera kabachiisuudhaan diina irratti tarkaanfii fudhatameera. Lammaffaa irratti qabeenya ishiin hawaasa keenya keessaa saamtee fudhattee akka barbaade dhaabbata mootummaatis ta'e miti mootummaa irratti manneen barnootaa waajjira fayyaa irratti iddoo tajaajila hawaasi keenya tajaajila argatu irratti humnooti badii kun badii guddaa geessan. Akka aanaa keenyatti gandoota qabnu muraasa keessatti sochiin diinaa karaa adda addaatiin socho'aa turanii jiru. Sochii kana dhabamsiisuudhaaf qindoomina qaamolee nageenyaa keenyatiin yeroodhaa gara yerootti olaantummaa seeraa mirkaneessuu sodaa fi yaaddoo hawaasa kanaa hambisuudhaaf sochii garaagaraa taasisaa turree jira. Sochii kana wajjinis wal qabatee miseensonni kanaan dura humna ittisaa shanee ofiin jedhanii karaa adda addaatiin socho'aa turan karaa adda addaatiin meeshaa waraanaa daandii agarsiisuudhaan karaa adda addaatiin qaama kana deeggaraa turan yeroo ammaa kana to'atamanii jiru. Miseensonni kun baay'een isaanii karaa nagaatiin kan ofii isaaniitiif maanguddoodhaan karaa adda addaatiin dubbifamanii gara dhufan jiru. Baay'een isaanii kan naannoo nama 6 kan ta'anii san bira darbeetis dirqiidhanis karaa adda addaatiin opereeshinii qaamni keenya geggeessuun toora sanatti kan to'ataman jiru. Meeshaa waraanaa mataasaa meeshaa waraanaa humni kun itti hidhe meeshaa wajjinis kan qabaman jiru jechuudha. San bira darbee tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan hawaasa keessatti shugguxii artifishaalii adda addaa fayyadamanii maqaa humna kanaatiin hawaasa irraa maallaqa sassaabuun nuti shanee jedhanii hawaasa dararuun reebicha garaagaraa geggeessuun namoonni gochaa kana keessatti hirmaachaa turan toora nama 12 kan ta'an yeroo ammaa kana to'atamanii galmeen mataasaa irratti hundaa'ee seeratti kan dhiyaachaa jiran ta'uu isaati. San bira darbee bu'uuraalee misoomaa hawaasaa sadarkaa gandaatti ijaaraman FTC adda addaa diiganii akkaataa isaan itti fudhachaa turantu jira. Bakka isaan awwaalanii fi iddoo isaan itti dhooskan irraa opereeshinii qaamni keenya geggeessin karaa adda addaatiin akka to'atamu ta'ee jira. Qaamoleen meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhatanii socho'an kun hawaasa nagaa fi tasgabbii dhorkuun sochii hawaas dinagdee gufachiisaa jiru jedhu. Aanaalee jiran kana keessa aanaa sun oomishaa fi oomishtummaadhaan sirriitti beekama. Yoo xiqqaate torban tokkicha keessatti makiinaa 350 oltu midhaan gabaa giddu galeessatti dhiyaata jechuudha. Shumburaa fudhachuun danda'ama, xaafii fudhachuun danda'ama. Midhaan oomishni abootee gabaa giddu galeessatti dhiyaatu kana jedhamee dhiyaatu hin beekamu jechuudha. Baay'ee guddaadha.
Hundiinuma uummata keessaa ijoolluma isaanii keessaa ba'eet achuma keessaa ba'eet achi keessatti dhalatee achuma keessatti guddatee kanuma isaanii nyaatee kanuma isaanii dhugeet deebi'ee abbaa fi haadha isaati irratti rakkoo garaagaraa geessisaa jira. Kuni uummata keenya bakka hin bu'u. Oromoos bakka hin bu'u. Kaayyoos hin qabani, sagantaas hin qabani. Yaada mootaa injifataa fidanii uummatatti dhiyaatanii tooni uummata amansiisuu hin danda'ani. Warra bu'uuraalee misoomaa mancaasu yakkawwan gurguddaa warra biyya diiguudhaaf socho'an ergamtuu warra TPLF fi wayyaanii warra ta'an kallattii saniin gaafii siyaasaa afaan qabuutiin deebisuun akka hin danda'amne hubatamee tooni sosochiin uummataa qindoominni qaama nageenyaa fi hooggansa siyaasaa walitti hidhamee tooni hojiin ijaarsaaf siyaasaa kallattii garaagaraatiin hojjetamaatii jira. Uummata mariisisuu, uummata ijaaruu, dammaqsuu, uummanni ijaaramee qindaa'ee raawwatee tooni naannoo isaa akka eeggatu haala amma istaateksiin hojiin siyaasaa hojiin nageenyaa misoomaa irra jiru gaariidha. Deeggartoota fi mandhee shanee kan ta'an daa'imman dhiiraaf dubartoota umriin isaanii waggaa 13 hanga 14 ta'an miseensota shaneef odeeffannoo kennaa turan kan to'ataman ta'uu diviiziniin qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisuu waajjira poolisii aanaa hidhabuu abootee inspektar Gargaaraa Mangistuu Alamuu dubbataniiru. Yaa daa'imman jiru shamarran jiru jechuudha. Ijoolleen kun andareejiidha. Umriin isaanii umurii waggaa 13 gadi. Isaan kana qaamni abaaboo shanee jedhee maggaasee bosona keessa socho'aa jiru kun akka madda odeeffannootti itti fayyadamaa jechuudha. Madda odeeffannoo gaafan jedhu fakkeenyaaf waraanni mootummaa kallattiitti socho'aa jiru eessa akka oolmaa isaanii kana to'atee jalaa maquudhaaf jechuudha, jalaa baqachuudhaaf kallattii kanaan kan itti fayyadamaa jirudha jechuudha. Qabatamaadhaan ijoolluma jalqaba dubbisnee san gaafa fudhanne ijoollee san jechuun nama shanee keessaa jechuudha. Shanee abaaboo shanee ta'ee magaala kana keessaa achitti baqate siifanii yookaan jaallukaas jedhamu jechuudha. Mucaan kun gaafa iskoolii baratu ijoollee kana faana kaasmeedattis iddoo garaagaraatti wal qunnamaa turan jechuudha. Magaala kana keessatti wal beeku ijoollee kana madda odeeffannoo godhateeti waraanni garamitti akka socho'u kan kallattii kana irraa fudhatudha jechuudha. Odeeffannoo irraa fudhate akka madda odeeffannootti irraa fayyadamu. Shamarran ilaalle sanis shamarran san firoottanii shamarran sun firoottanii yookaan immoo qaama daggala kana keessa hidhataa shaneeti jechuudha. Isaan kanallee ijoolleen kun barattoota magaala kana keessa ta'anii yeroo gara maatii deeman akkaataa itti odeeffannoo sochii diinaa waraana mootummaa jala baqachuudha. Sochiin diinaa sun akka baqatuuf akka odeeffannootti itti fayyadamu jechuudha. Daa'imman qabaman kunneen odeeffannoo fi sochii qaamolee nageenyaa hordofuun miseensota shaneef dabarsaa akka turan dhugoomu. Aannan bilbileef siifanii maqaan qabsoosaa moo jaallukaasi bilbilee nagooman gaafadde duraan wal beennayyuu mana barumsaatti wal beenna. Humni gara darraa kuteedhaan ani nagarree hin jedheen. Ana wanna akkasii nan gaafanne nagaa bichaa na gaafatee saniin booda irratti hin cufe. Waa humnaa uumaa nan gaafanne. Nagaa bichaan gaafadhee san irratti cufe sanu. Aanaa hidhabuu abootee keessatti miseensonni shanee meeshaa waraanaa seeran alaa hidhatanii socho'an hawaasa nagaa miidhaa akka turan dubbatu jiraattonni aanichaa. Gabaree irraa qabeenya jiru barbadeessanii gabaree saamamee uummanni kun mangistii turmayyannu mangistiin amma humna taanu wal qarqaaraa ture nu wajjin taaraa ture. Nus immoo humna taanet mootummaa keenya faana deemnanneet hoggaa deemnu kana isaan caakkatti galanii halkan deemanii gabaree uummata irraa saamaa bulani. Hoggaa saamaa bulan kana mootummaanis hin teenye, minishaanis hin teenye. Amma wanni nu qarqaaree gaagala ta'umuu meeshaas fudhateeti. Fudhates immoo mootummaan keenya sassaabaa jira. Sassaabni minishaa keenya wajjiniin gargaarsa mootummaan nu godhe wajjiniin kana sassaabni dachaataa jirra. Qaamni shanee jedhamu kuni maal godhee tana dura hawaasa baddaatti majammara ijaarramee qarshii guuraa ture, qarshiin asa kaayyaa ture. Ijoollee abbaan dhalche haati dhalte jalaa fuudhee awwaalee birriidhaan deeffachaa ture. Deebi'ee to'ama immoo meeshaa wal guuraa turanii ijoolleen asumaa dhalatee warratee iddoo darbe keessa ganda goda warqee yaasaa goda warqee keessatti jedhu keessatti ijoolleen qabamanii asitti dhufan jiru jechuudha. Meeshaa guuranii meeshaa wajjin. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf qindoominni qaamolee nageenyaa fi jaarsolee biyyaa gahee olaanaa kan qabu ta'uu dhugoomu qaamoleen dubbisne. Namooti kun karaa abbaa gadaatiinis ta'e karaa abbootii amantaatiin namni 75 ol naannoo nama 80 harka kan kennateetoo as galeetoo qaama nageenyatii fi qaama siyaasa wajjin hojii hojjechaa kan jiran ta'uu isaati irratti. Ammas namooti fedhii isaaniitiin gara keenya dhufuudhaaf abbootii gadaa ergataa jiran jiru. Ganda keessattis gadi bu'amee iddootti opereeshiniin gaggeeffamuttis odeeffannoo adda addaa kennuudhaan diina kana kallattiitti akka deebi'amu olaantummaa seeraa akka kabachiifamuuf waan baay'een irratti hojjetamaa kan jirudha. Dursa kallattumaan aanalee biraa yookiin godinaalee biraatirraa galmatti dhufanii erga dhufanii booda miseensa
uummata baadiyyaa dargaggeessa iddoo kana jiran ofitti makanii uummata irra miidhaa guddaa ga'aa turanii qabeenya socho'us ani sochoones manneen barnootatis akkuma amma laallamee asitti argaatii jirru baay'ee barbadeessanii. Abaa'oo shanii kunis numa keessaa madda jechuudha. Diidaa dabalamuu malee maddi isaa numa keessa jira. Mootummaan amma danda'amaa ta'etti gorsaatoo ijoolleen kun ijoollee keessanii wal keessaa harka qabdanii deebisaa nuun jechaa ture jechuudha. Nus akkasuma jira akka aadaa Oromootitti akka godina kan akka aanaa keenyaatti jaarsi biyyaa jira, abbaan kallachaa jira, masqaliidhaan jira. Baay'ee qarree irratti lallabeera jechuudha. Namni akka jarri kun gara mootummaatti harka of kenneetoo gara mootummaatiin nagaa akka ta'u gorsamaa ture jechuudha. Garuu isaan kanarra ce'anii jechuudha. Isaan immoo namarratti dhiibbaa gochaa jiran jechuudha. Maatiin ijoollee isaanii bosona jiraniif karaa nagaatiin harka kennatanii hawaasa miidhan dhiifama akka gaafatan dhaamaniiru. Ilma koo naa deebi'i karaa nagaa naa deebi'i asitti ganaa jabaan jira. Karaa nagaatti naa deebi'i hin gorfamta mootummaan homaa sin godhu. Naa deebi'i karaa nagaa as naa deebi'i sin gorfanna. Anis sin gorsaa mootummaanis gorseetuma si gadhiisa homaa sin godhu. Na deebi'i karaa nagaa na deebi'i ilma kiyya. Chaakoo kootu mootummaa sisimataa anan maan araattaa waan ni harmee naa kootu siin jedha. Daarektarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Komaandar Addaamuu Abaataa nageenya godinichaa bakkatti deebisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhaniiru. Marsaa lammaffaa kana keessatti bu'aa gurguddaan argameera. Keessattiyyuu naannoo diinni keessatti rakkoo uumaa ture qabeenya uummatarraa annisaa wantoonni adda addaa deebuu danda'eera jechuudha. Kanaaf marsaa lammaffaa kana keessatti bu'aansaa guddaadhas naannoon immoo iddoon itti gandoota keessatti socho'ee akka barbaade iddoon itti miidhaa gaggeessaa ture jira. Inni kun harka diinaarraa deebi'ee hawaasni keenya nagaan bahee akka galu ta'ee jira. Deebisees qabeenyi isaa saamames horiituu dambisin qarshiis waan adda addaatiin kan qabamaa ture. Guutumaan guututtis ta'uu baatu walakkaan deebi'ee jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf naannoo godina keenyaa keessatti marsaa lammaffaa irratti bu'aan argame guddaa ta'uusaa ibsuun barbaada jechuudha. Aanaa hidhaboo booteetii wal qabatee daa'imman itti fayyadamuudhaan gocha balleessii adda addaa irratti kan hirmaachisan jiru. Isaan kunis naannoo sana keessatti wanti seeraan dhoowwaa ta'e fakkeenyaaf ijoolleetti waan dhimma waraanaa wal qabatee ijoollee hirmaachisuuf ijoollee gara sanatti deebisuun dhorkaa ta'eetu jiru. Garuu isaan ijoollee daa'imatti fayyadamuudhaan sodaachisuunis ta'u birriidhaan waan adda addaatiin sossobuudhaan ijoollee kanatti fayyadamu jechuudha. Ijoolleen kun immoo qophaa ba'anii warra jiraatan miti warra maatii isaanii bira jiraatanidha. Kanaaf namoonni baay'een qabamanii hojii kanarratti warra hirmaatan ofii isaaniitis ijoolleen harkaaf harkatti kan qabaman jiru jechuudha. Nageenyaaf tasgabbii hawaasaa booressuun yakka raawwatanii seera jalaa miliquun hin danda'amu waan ta'eef hawaasni deeggartoota fi man'ee diinaa saaxilee seeratti akka dhiyeessu Komaandar Addaamuu Abaataa yaadachiisaniiru. Karaa biraatiin bu'aamti waliigala irratti argame qaamoleen nageenyaa keenya aarsaa barbaachisaa ta'e ofii lubbuu isaanii kennanii amma kun nagaan kun argamuu danda'eera. Daran dammoo keessaa immoo hawaasni keenya uummanni immoo gahee kana keessatti gahee olaanaa qabachuudha. Uummanni nagaa waan barbaaduuf hawaasni keenya nagaa waan jaallatuuf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf karaa adda addaatiin deeggarsa barbaachisaa ta'e godhaa ture. Ammas deeggarsa inni kanaan dura nu godhaa ture. Ammas cimee yoo itti fufu yeroo dhiyoo keessatti lafti keenya nagaa hin ta'a kan jedhu. Nageenyi naannoo keenyaas hin mirkanaa'a kan jedhu abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf keessumatti ijoollee isaanii irrattis xiyyeeffannaa godhanii ijoollee isaanii hordofuu barumsaa fi naannoo mana barumsaa isaanii irrattis ta'e manattis yeroo galan sochii naannoo keessattis sirriitti uummanni keenya yoo xiyyeeffate ijoollee isaa hordofe rakkoo kanarraa hambisuun hin danda'ama. Kanaaf hawaasni yoo wajjin ta'e nagaan hin argamne hin jiru. Iddoo barbaannes gara sattaaluttis ce'uu hin dandeenya waan jechuudha.